Komishinni marii biyyoolessaa kan Itoophiyaa bulchiisa naannoo Amaaraa fi Tigraay keessatti hojii isaa gaggeessaa akka hin jirre beeksisee jira. Bulchiisa naannoo lameen kanarraa kan hafe bulchiisa naannoo biraa fi bulchiinsa magaalaalee keessatti hojiin hirmaattotaa fi ajandaa marii adda baasuu gaggeeffamaa akka jiru komishinichi ibsa gaazexeessotaaf har'a kenneen hubachiisee jira. Ibsa kana kan kennan dubbii himaan komishinichaa obbo Xibabuu Taaddasee naannoo Amaaraa fi Tigraay keessatti hojii isaanii haala itti fufuu danda'an irratti qaamota adda addaa waliin mari'ataa jirraa jedhan. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti hojii komishinichaa kan danqe baatileef gaggeeffamaa akka jiru qabsoo hidhannoo ta'uusaa fi Tigraay keessatti immoo wal waraansa gaggeeffame sana booda haala jiru akkasumas sababaalee kabiraanis akka jiran obbo Xibabuu Taaddasee ibsanii jiru. Guutummaa Itoophiyaa keessatti sadarkaa adda adda ta'een hojiin gaggeeffamaa akka jiru aanaalee 700 keessatti ta'uu ibsaniiru. Qabsoon hidhannoo bakka adda addaatti keessatti gaggeeffamaa akka jiru Oromiyaa keessatti aanaalee 379 keessaa harka 45 kan ta'an jechuunis aanaalee 171 keessatti namoota irratti hirmaatan hojiin adda baasuu gaggeeffamaa akka jiru dubbatan. Labsiin ega hundeeffamee waggaa 3 guutuuf yeroon baatii 3 kan hafeef komishinni kun waggaa 3f kan hundeeffame ta'us akka karoora baafateetti hojjechuu fi walitti bu'iinsi biyyattii keessaa danqaa itti ta'uu ibsameera jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinneerraa gabaasee jira. Naannoo Amaaraa godina Waag Himiraatti gogiinsa mudatee jiru hordofee horiin 10,000 ol du'uu godinichatti waajjirri sodaa balaa fi wabii nyaataa beeksise. Itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Mirat Malaakuu sagalee Ameerikaatti akka himanitti ji'a darbe keessatti qofa horiin manaa 6,000 ol du'uu isaanii fi kunis gargaarsi midhaan nyaataa gara kanatti ergamaa jiru nyaata horii kan hin dabalanne ta'uu isaatiinis jedhan. Dhaabbileen gargaarsaa kan mootummaas ta'e miti mootummaa gargaarsa funaanuu irratti yoo kan hin xiyyeeffanne ta'e ammas gara fuula duraatti horiin baay'een du'aatiif akka saaxilamuu malanii fi buqqaatiin namootaallee dhufuu mala jedhaniiru. Itti dabaluunis obbo Mirat gabaasni kan Astar Misgaanaa'u gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo bulchiinsa naannoo Itoophiyaa godina giddu dhiifama oduu kanarra deebi'a. Bulchiinsa naannoo Itoophiyaa giddu galeessaa godina Guraagee keessatti tarkaanfii humna mootummaan fudhatame jedhaniin namoonni 2 ajjeefamuu akkasumas baatii onkoloolessa darbeerraa kaase namoonni 70 seeraan ala hidhamuu paartiin Googot la Guraagee Fiti jedhamuu fi Andinet paartiin ibsa kaleessa baasaniin beeksisanii jiru. Jaallanneen dabalata qabdi. Durataan paartichaa obbo Mahammed akka jedhanitti godinaalee Guraagee lamaan keessatti ajjeechaa namootaa dhaabsisuun hin danda'amne akkasumas dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabaa jiru sadarkaa yaaddessaarra ga'eeraa jedhan. Kunis bulchiinsa komaand poostii yeroo isaa dheereffatee waggaa 3f ture sababaadhaa jedhameera. Paartichaaf miseensa koree hojii raawwachiistuu kata'an obbo Masfinaa Barraa muddee 8 bara 2016 halkan mana isaanii keessaa ukkaanfamanii fudhatamanii jiru. Namoota nagaa ajjeesuu fi akka fedhanitti nama hidhuu ilaalchisee deebii fi yaada aangoota godinaa argachuuf yaaliin ta'e bilbila isaanii kaasuu fi eehamoo waan hin taaneef jecha hin milkoofne. Garuu pireezidaantii bulchiisa naannoo Itoophiyaa waaltaa kata'an obbo Ndashaw Xaasaw naannoo sana keessatti namoonni 276 to'annaa seeraa jala akka oolan adda baafamuu isaanii fi tokko immoo ni yaadatama jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummoota kamisa kaleessaa murtee 2719 jedhamu kan maallaqa hojii deeggarsaa nagaa gamtaa Afrikaatiin hoogganamuuf oolu akkasumas Gaaboon, Gaanaa fi Moozaambikiif barreeffama dhiyaate sagalee guutuun raggaasiseera. Sagaleen kenname booda kan dubbatan ambaasaaddarri Gaaboon Michel Javier Biang yeroo golli nagaa eegumsaa kun waamicha isaa kan akka har'aa dhiyeessu ittisa barbaachisu tolchee wal waraansa kan faccisu ta'uu agarsiisa. Dhaloota dhufuufis abdii deebisee jiraachisa jedhan. Akkasumas ambaasaaddarri Moozaambiik Pedro
Komisaario Afonso haasawaa dhageessaniin murtoonni bu'uuraa amma fudhatame yaaddoo Afrikaa keessaa kan waggoota dheeraaf hin xumuramin hafe furuuf kaayyoo keenyaaf hiikatti godheera jedhan. Itti fufanis hundeensaa qormaata nageenyaa ardii Afrikaa keessaa guddachaa fi babal'ataa jiruuf deebii sirrii ta'e kennuun barbaachisaa ta'uusaa agarsiisaa jedhan. Kunis qormaata waldhabdee fincila shororkeessummaa Afrikaa keessaa tarkaanfataa jiruu fi gareewwan hidhattootaa gara jabeeyyii ta'an baay'achuu of keessaa qabaa jedhan. Dippiloomatii United States Robert Wood gama isaaniitiin yeroo gara fuulduraa laallu yeroo xiqqoo fudhannee wantoota ijoo fi muraasa ta'an irratti murtii keenya ibsuu barbaannaa jedhaniiru. Innis tokkoffaan dursa siyaasaa fi barbaachisummaa tooftaa siyaasaa walitti hidhame kan hojii kamiyyuu qajeelchu. Lammaffaa deeggarsa sagantaa kanaaf kennamu kamiyyuu imaammata qorannoo sirrii mirgoota namoomaa fi tokkummaa mootummootaan guutummaatti kan eegu akka ta'e hubatamuu qaba. Sadaffaan hojiiwwan kun eegumsa namoota nagaatiif kennamu kan sirrii ta'e of keessatti qabaachuusaa. Arfaffaan maallaqa ba'u kamiifiyyuu itti gaafatamummaan jiraachuu qabaa jedhaniiru. Humnoonni Israa'el jimaata har'aa Gaazaa keessatti haleellaa isaanii babal'isaniiru. Kunis yeroo tattaaffiin idil addunyaa dhukaasa dhaabuuf gidduu seenuuf taasifamu itti fufee fi rakkoon gargaarsa namoomaa naannoo sanatti hammaatetti. Jiraattonni akka jedhanitti Gaazaa gama kaabaa keessatti dhukaasa cimaa fi haleellaan samiirraa gaggeeffamuu gabaasan. Kaanenuusii fi Raafaa keessatti haleellaan qilleensarraa gaggeeffamuunis ibsameera. Waraanni Israa'el jiraattonni Albureejii fi hawaasa naannoo ishee akkasumas Gaazaa giddugaleessa keessaa hatattamaan gara kibbaatti akka socho'an ajajeera. Kunis haleellaan lafoo naannoo sanatti raawwatamuu akka danda'u agarsiisa. Haleellaa shororkeessummaa Hamaas Israa'el keessatti onkololeessa 7 raawwateen namoota gara 1,200 galaafate hordofuun erga Israa'el Gaazaa irratti haleellaa raawwattee booda yoo xiqqaate lammiileen Faalisxiin 20 ajjeefamuu ministeeriin fayyaa Gaazaa kan Hamaasiin gaggeeffamu hubachiiseera. Ergasii as lammiileen Faalisxiin gara miliyoona 2 ta'an Israa'eliin qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Ministeerri fayyaa Gaazaa keessaa akka gabaasetti guyyoota lamaan darban keessatti lammiilee Faalisxiin 390 ajjeefamaniiru. Haleellaa Israa'el itti fuftee jirtu kun yeroo yaaliin gama dippiloomaasii Gaazaa keessatti lolli akka dhaabbatu gochuuf carraaqamaa jiruutti. Sagaleen gola nagaa eegumsaa kan tokkummaan mootummootaa haalawwan dhukaasa dhaabuu fi gargaarsa namoomaa laalchisee wixinee United Arab Emirates dhiyeessite kan wiixata darbee kaasee harkifataa jiru jimaata har'aa ni fudhatama jedhamee eegamaa jira. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri United States Linda Thomas Greenfield kamisa kaleessaa galgala akka jedhanitti Ameerikaan murtii fooyyeffame deeggaruuf akkasumas sagalee kennuuf qophii ta'uu ishee ibsaniiru. Kunis murtee namoota rakkataniif gargaarsa namoomaa seensisuudha. Yuukireen Gaazaa fi bakkeewwan balaafamoo biroo addunyaa irratti gaggeeffamaa jiran gaazexeessitoonni dhaabbileen kan mootummaa hin ta'in ogeeyyiin eegumsa fayyaa naannoo balaa qabu kana keessa jiran qophaa'uun akka barbaachisu mul'isu. Dhaabii Global Journal Security jedhamu illee kanarratti hojjetaa jira jedha gabaasni Philippe Alexio Tujube Horatu nuuf dhiyeessa. Innaa namni namatti dhukaasu sitti dhiyoo jiru maal goota? Yookaan saamamuuf jetta ta'a yookaan immoo keellaa sakatta'aa waraanaa irratti doorsifamta yoo ukkaamsamuun butamte yoo. Kanneen kun haalawwan gaazexeessonni hojjettoonni dhaabolee kan mootummaa hin taane yookaan NGOf hojjetaniif siiviilonni ennaa naannoo balaa qabu seenan kan isaan mudatu keessaati. Daree keessatti barachuuf leenjii fudhachuudhaan daran carraa balaa nama mudaturraa lubbuun ooluu dabaluuf qophaa'uun barbaachisaadha. Frank Smith dhaabbata Global Journalist Security jedhamu hoogganu. My name is Frank Smythe. I'm the founder and CEO of Global Journalist Security, GJS. I was working for the Committee to Protect Journalists in the 2000s. Maqaan kiyya Frank Smith hoogganaa dhaaba Global Journalist Security jedhamuuti. Bara 2000 keessa garee mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ dhaafan hojjechaa ture. Bara 2003 ennaa United States Iraaqii weerarte
humnooti United States dabalatee gaazexeessitoonni hedduun itti dhukaafamuun ajjeefaman. Dhaabi London keessatti hundeeffame kan International News Safety Institute jedhamutu jira. CPJdhaa waanan hojjetaa tureef garee kana bakka bu'ee sagaleen keenya dhaga'amuu mirkaneessuuf jecha boordii garee London keessaaf tajaajileera. Sun immoo gaazexeessitootaaf leenjii kennuu akka danda'uuf carraa kenne. Kurna tokko booda garuu yeroon itti dhaaba ofii koo kan leenjii adda addaa kennu itti hundeessu amma jedheen murteesse. Leenjiin kunis haala kana dura hin baratamiiniin miira ofiif kunuunsa gochuu, mala itti dhiphina namarra ga'u ittiin dandamatan, akkaataa haala of eeggannoon intarneetii fayyadaman of keessaa qaba. UNESCOon akka beeksisetti bara 2020 hanga bara 2021tti gaazexeessonni naannoo addunyaa 3 hanga 4 ta'an waajjira isaanii fuullee yookaan waajjira isaanii keessatti ajjeefamaniiru. So I thought we needed smarter training and more appropriate training that would address that reality. Kanaaf dhugaa sana beeksisuuf leenjii gaarii fi daran leenjii sirrii ta'e nu barbaachisa jedheen yaade. Dhaaba Global Journalist Security jedhamu guyyaa tokko hanga 5tti ka turu koorsii marsariitii irratti kennamu dabalatee karaa sagantaalee adda addaa naannoo diinni jiru adda baasuuf leenjii gargaarsa hatattamaa kenna. Karen Hardy dhaaba kana waliin guutuu addunyaatti imala geggeessu. That was amazing. And this is probably the most useful exercise. Sun waan ajaa'ibaati. Tarii immoo martinuun keenya hojjechuun kan nurra jiru sochii qaamaa ta'uu danda'a. Sababiin isaas biyyoota sana keessa innaa deemnu balaan konkolaataa nu mudachuu mala jedhan. Indree Sabliwintee waaltaa Marshall Legacy jedhamu kan biyyoota walitti bu'iinsa irraa dandammatan keessaa dhuka'aan awwaalame akka qulqullaa'u gargaaruuf hojjetu. The course definitely helped to prepare me for some unexpected maybe situation that would happen. Koorsiin sun dhugumatti haala hin eegamin tarii mudachuu maluuf akkaan qophaa'uuf na gargaare. Kanaaf akkan yaadutti dammaqni koo akka dabalu taasiseera jedhan.